Alright, amma gara barumsa keenyatti deemna. Keechanuu baga dhuftanii, baga nagaa taatan obboleessa keessan abdiidha warri hin beekne yoo jiraattani. Isiniif immoo sheeriin isiniif godha. Iskiriinii koo jechuudha. Har'a waa'ee jechoota lamaaf isaa oliidha kan barannu. Isinii galee jechoota lama jechuun jecha tokko fixneerra jechuudha. Bakka baay'ee cimnee waa'ee jecha xixinnoo kanaa fixnee waa'ee jecha guddaatti ceenirraa jechuudha. Alright, egaa isinii ifaa jira miti wannoon koo iskiriiniin koo isinitti mul'achaa jira. Sirriitti ba. Sirriitti mul'achaa jira yoo ta'e namoonni kanaan dura amma ammaatti wannoon goone yuutuubii koo jala dhattu, yuutuubii keessan hin banattu, yuutuubii keessan banattanii ammas deebitanii yuutuubii koo bira dhattu. Amma ammaatti namni tokko tokko kan gaafii qabu jira. Yuutuubii qabdu yoo ta'e qabdan yoo ta'e immoo asirratti abdii tuubii jettanii yoo barreessanii bifa kanaan jechuudha. Abdii tuubii jettanii yoo barreessan isinii dhufa. Sarchii gootu. Sarchii kanarratti yeroo tuqxan kanatu isinii dhufa. So irratti yoo tuqxani asirratti sabskraayibii kan jedhu kan akkasitti isinirraa dhufa. Kan kootee ijaa ta'eefidha kun sabskraayibiin naaf hin dhufu. Isiniif immoo sabskraayib kan jedhu dhufa. Sabskraayibii gootu. Yeroo sana mallattoon akka akkanaa fakkaattu isinii dhufti. Mallattoo sana irratti tuqxu. Mallattoo notifikashinii sana irratti yeroo tuqxan yeroo ani viidiyoo isaa asirraa gadi dhiisu abdiin viidiyoo gad dhiiseera isiniin jedha jechuudha. Sana booda teessanii barachuudha. Firoota keessanii sheerii gochuudha. Yoo barbaaddan immoo pileeylistii kan jedhu jala galuu dandeessu. Yoo barbaaddan viidiyoo kan jedhu jala galuu dandeessu jechuudha. Pileeylistii jala yoo galtanii mata duree maal jedhu argattu. Mata duree barnoota afaan oromoo jedhu kan argattu. Amma ammaatti viidiyoo 33 barnoota afaan oromoo gadhiiseera jechuudha. Alright. Yoo ta'uu baate immoo viidiyoo kan jedhu irratti tuqxu. Viidiyoo irratti yeroo tuqxanii viidiyoo sana toora tooraan gadi sirreessaa jechuudha. Ta'e yeroo darbee kan baranne waa'ee fakkii ilaalanii dubbisuu kutaa lammaffaa isaa ture. Yeroon itti aanu immoo isa torban lamaan darbee kan baranne kutaa tokkoffaa isaa ture. Isaanuu maqaa barreessuu ture. Kan biraan dandeettiiwwan afaanii kan jedhu ture. Afaan oromoo jecha kan jedhudha kan jechuudha. Akka tartiibaan barachaa deemna jechuudha. Okay, har'a immoo kan nuti barannu jirtu Jirra. Jirra. Ishee tokko jidduudhaan keessa deemna malee nama jira. isaan adeeman. Itti mul'achaa jira miti ennaan amma sheerii isinii godhee ture. Mul'ata. Okay. Har'a immoo jechoota tokko ol warra ta'an qo'annaa jechuudha. Sana dura garuu jecha dachaan qo'anne miti yeroo darbe. Jecha qubee dachaa of keessaa qabuun qo'anne natti fakkaate yeroo darbe. Fakkiidhuma laallee dubbisaa turre malee. Eeyyee. Alright, kanaafuu qubee dachaa isinitti mul'achaa jira barreeffamni kun. Qubee dachaa kan kamtu as keessa jira? Chaadha miti? Qubee jabaan hoo kamtu as keessa jira? Jecha as keessatti kan jabaataa isa godhu qubee kamidha? Phaa moo paa? Paadha. Kun tarii qaa fakkaattee isinitti mul'atti yoo garanatti naannofte qaa taati. Karaan kun garuu paadha. Paa meeqatu jira asirra? Lama. Yeroo qubee dubbifamaan lama walitti aanee dhufe maal godha jenne? Hin jabaata. Yoo dubbifamaan lama walitti aanee dhufe maal ta'a? Hin jabaata. Yoo dubbachiiftu lama walitti aante hoo?
Inni dheerata. hin dheerataa jechuudha. Okay. Yoo dubbachiiftuun lama walitti taante yoo dubbachiiftuun lama walitti taante hin dheerataa. Yoo dubbifamaan lama walitti taane maal ta'a? Jabaata. Hin Okay. jabaata. Jabaata. Okay. Hii kana sirriitti qabadha. Kanaafuu qubee afaan Oromoo keessatti jecha qubee dachaadhaan jalqabuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Qubee afaan Oromoo keessatti jecha qubee dachaadhaan jalqabuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hin dandeenye. Hin dandeenya garuu. Hin dandeenyedha miti. Chaan qubee jalqaba irra jiru miti. Eh, Chaan dachaa miti. dachaadha. Kanaafuu hin dandeenya jechuudha. Haa kana lamaan jalqabuu dandeenya. Jecha afaan Oromoo keessatti qubee afaan Oromoo dubbifamaa lama walitti taanuun jalqabuu dandeenya. Hin Hin dandeenye. dandeenya. Hin dandeenyu. Okay. Isinii galee Eh, dubbifamaa lama walitti taanu kan wal fakkaatu qubee dachaa hin taane yoo ta'e ittiin jalqabuu hin dandeenyu jechuudha. Xumurattoo ittiin xumuruu dandeenyaan paapaa lamaan Eeyyee. yookiin baabaa caacaa lamaan. Hin dandeenye. Fakkeenyaaf paapaa kana lamaan kan dhumarra galu yookiin baabaan lama kan dhumarra galu jira. Caacaa lama kan dhumarra galu, daadaa lama kan dhumarra galu jira. Qubee dubbifamaa hin dandeenyu dhumarra galchuus. Dijjuu malee. gidduu malee jalqaba dhumaantis Dhumas hin jalqabu qubee jabaan. Qubee afaan Oromoo lama jabaasaa walitti fakkeessinee wal fakkaatu qubee tokkicha wal fakkaatuun xumuruu ittiin jalqabuus hin dandeenye. Okay? Kan ittiin jalqabnu qubee dachaa akkasuma ittiin xumuruus hin dandeenya qubee dachaa jidduutti dhufuu danda'a. Qubeen dachaan akkuma qubee afaan Oromoo qubee tokkittiiti waan ta'eef jechuudha. Inni kun maal jedha barreeffama isaa eenyuun naa dubbisa? Chaappaa. Chaappaa jedha miti. Eh, Mallattoo kana beektu ishii isaan ittiin fayyadaman. eh. Mallattoo chaappaa yookiin immoo afaan Amaariffaatiin maal maqaan isaa? Amaariffaan sun hin beeku. Chaappaa irra naa kaayii jennu moo maatama irra naa kaayii jenna mitinnaa sun? Ani yeroo qaba mataa kootti chaappaadhaan nan beekarra caala. Fakkaatuu Oromoo qulqulluudha dhiisi. Okay, chaappaa jedhamee dubbisa. Chaappaa. Chaappaa jenna moo chaappaa jenna? Chaappaa. Hin gabaabsinu moo dheeressinnaa xumurarra chaappaa jenna moo chaappaa jenna? Garuu ani afaan irratti na gabaabbate malee. Wanti har'a irratti xiqqoo gabaabina irra waa qabda jechuudha. Kanaafuu aal lama maaliif lama taatee asirratti? Akka dheeratuuf. Akka dheeratuuf miti. Gazaanyisii galaa jira waan odeessinu. Iyyee dhaggeeffachaa jira iyyee sirriitti. Yoo hirmaatte malee maatti beennaree nuti dhaggeeffatte. Eshi. Okay. Eshi nan hirmaata. Qubee dachaan as keessa jiru kami? Gazaany. Qubee dachaa. Baa fi haa. Baan jirti as keessa. Hin jiru waan. Qubeen dachaa dhaadha as keessa hin jiru. Qubeen dachaa as keessa jiru dhaadha. Daa fi haa. Daa fi haan yeroo walitti aanu maal jennee waamna? Dhaa. Dhaa jennee waamna. Wallaggaa dhuftee Gazaany. Hara miti. Dhaa jedhime. Dhaa. Qubee daa fi haa walitti yoo naane dhaa jenna jechuudha. Warra Amaaraa beektee dhaa jechuu hin dandeessu. Daa jetti waan ta'eef. Daa fakkeenyaaf dhaabasaa yoo jechuu barbaadan dhaabasaa jedhanii barreessu. Malee beekanii dhaan jedhanii. Okay, qubee isaanii keessas hin jiru dhaan. Kanaaf qubee afaan Oromoo dhaan daa fi haadha. Akkuma kana sitti argitan yoo ta'e daa fi haadha. Dhadhaa jedhaa dubbisaame. Dhadhaa. Dhadhaa. Dhaadhaa. Dhadhaa. Dhadhaa akkana miti.
Fiin tokko ishiin haasaa jirtu eeyyunnati. Ana ta'inna. Dubbisi mee san amma jedhe. Dhadhaa. Dhadhaa. Kanaafuu inni jalqabaan gabaabbatamuun dheerata. Dhadhaa. Hin gabaabbataa. Dhumarratti Lammaffaan dheerata. hin dheerataa jechuudha. Hin Kanaaf dheerata. afaan Oromoo amma kana salphatti jechuudha. Innaa jalqabaa irratti dhadhaa, 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 dha. Ishiin jettu baay'ee ariifattee baati. Kanaaf hin gabaabsina yeroo barreessinu jechuudha. Booda laa barreessuutti dhuftu waan ta'eef sirriitti qabadha. Hin barreessu jechuudha. Dha, dhaa, dha, dhaa, dha, dhaa, dha, dhaa. Akkasitti qabattu hin gabaabbata jechuudha. Qubee tokko guutuun dheerata qubee lama guutu. Egaa kun sirriitti mul'attu waan tas keessa jiru dhadhaatu keessa jira jechuudha. Kan isaan fakkii kaasanii. Okay, namni ija beeku jiraa? Qubeen dachaan as keessa jiru kam? Qubeen dachaa as keessa jiru maanis dachaadha. Maa qubee dachaadha Narra kan ta'u ta'e. barsiiseedhaan? Dachaa. Laa. Dachaa mitiidha. Dubbifamaadha soore. Dubbifamaadha nuti. Ya. Qubeen dachaa yaan qubee dachaadha moo dubbifamaa? Lakkii isinii. Lakkii. Qubee dachaa gara baafattanii hin barreechuu ammaatti. Qubee dachaa addaan baafadhee hin barreessine. Qubee dubbachiistuu qubee kophaatti malee qubee dachaa akkasitti addaan baafadhee hin beeku. Maal hojjetta hojiin kee maanni mannoo? Maal hojjettee jiraata? Anan hojjedhu moo? Ani hojiin koo kafana tokkosuu. Kafana tokkosuu baay'ee biizii si godha halkanii guyyaa. Haaraatti sinan godhu. Galgala sa'aatii. Qubee dachaa kana beektu? Naafi yaa yoo yeroo irratti ni jira. Innaa sana caal jettee garagaltee rafuudha jechuudha. Naafi yaa maan walitti aanee maal jedhama? Nyaa. Nyaanyi mallee hin beektanii waan biraa yoo wallaaltan? Nyaa. Nyaa beektu? Beekna. Qubee dachaa yeroo jennu yeroo kamiyyuu qubee afaan Oromoo dubbifamaa lamatu walitti aanaa jechuudha. Dubbifamaan lama walitti aana garuu akka qubee tokkitti itti dubbatu jechuudha. Naa fi yaa adda adda baafnee naa yaa hin jennu. Nyaa jenna iddoo lachuu walitti finne jechuudha. Kanaaf qubee dachaa wala torban jiran sana irra deebi'aa qabadha. Duubatti deebi'aa jechuudha. Isin amma bakka wanti isin otoo isin hin galiin bira darbitan jira jechuudha. Okay, naa fi yaa na aa hin dheerataa. Ishiin kun maanni qubittiin? Raa. Kun yoo? Aa. Eeyoon nu dubbisaa? Nyaara. 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 Nyaara jechuun maa isheen? Ija jechuudha? Nyaara ijaati malee ija miti. Okay. Bareedaadha. Qubee dachaan as keessa jiru. Qubee. Qubee dachaan as keessa jiru maal? Dachaa jechuun afaan Oromoo akkanumatti isin hin galu. Dachaa jechuun lama jechuudha. Dachaa lama. Dirribii. Kan wal darrabee jiru as keessa hin jiru amma qubee. Haadha miti? Qubee kamiif kamitti walitti dhufee haa ta'e? Haa fi haadha miti? Kanaaf haa fi haadha walitti finnee akka qubee tokkotti yeroo dubbinu
Aa jedhama jechuudha. Eenyuun nu dubbisa isa kana immoo? Eenyuun nu dubbisa? Yoo namni dhokatee rafaa jiru jira. Masuud eenyuun nu dubbisa? Cimaa baay'ee kun. Qubeen kun maal jedhan? Baadha. Baadha moo daadha? Baadha. Baadha. Kunoo Uudha. Uudha. baa bira yoo jiraate maal jennee dubbifna? Buu. Buu. Kunoo qubeen isaa maalidha? Paa. Qaa bira yoo jiraate maal jennee dubbifna? Qara. Aa fi aa walitti yoo daane maal jennee dubbifna? Jenna. Kanaafuu isa kanatti fidaa ka walitti dabalaa ka asitti akkana jettanii isa kana asitti akkana jettanii walitti hidhaati. Puuphaa. Buuphaadha miti? Sirrii miti. Ani sirrii miti yoo man jedhe akkasuma miti buuphaadha miti? An sirrii miti yoo jedhe an sirrii miti yoo jedhe sirrii miti jettee isaati? Callisnaan. An sirrii miti yoo jedhe ati sirriidha jetteetti walii galuu qabdaa? Okay. Nusitti mul'ataa? Amma gaa chiggiriin keessan ganaa gadi ba'aa qo'ee. Okay. Praise the sound, super grateful. Being devastating. Okay, thoughts. Okay. Namni kun tokkicha jooyinii godhanii galuu wallaalaniituma jooyinii kan jedhu bilbila keessan irratti isinitti mul'atu gubbaarraa wanta akka magariisa kaameeraa fakkaatu tokko isinitti mul'atu naa bilbila. Mul'ata warra. Maarree isa tuqaniin galanii maal mataa kuusu godha kana. Warra haaraa ta'e galuuf hidheta. Ulee anna qula. Okay. Hireetti dokkas ta'e gadha. Har'a bakka nutti tolte kophaatti arganne barumsas. Okay. Amma gaa maal gootu fakkaatee ishii kana dubbifnaan bakka har'a asuma irratti yoo xumurre rakkoon qubeen dachaan kamas keessatti Shaa. gazee jirtaa? Jira. Dachaa haadha miti as keessatti kunoo qubee dachaa miti? Qubee dachaati miti. Kaan qubee dachaati. Hin jiru qubee dachaa keessa kaan. Maal goona ree isaan kana walitti aanan dubbifamaa miti lachuu? Dubbifamaadha malee an dachaa miti. Kanaafuu maal jennaan yoo lama ta'anii walitti aananii dachaa ta'uu baatan? Jabaataa. Jabeechinee dubbisna. Jabaachuudhaaf qubeen lamaan adda adda ta'uu qaba moo wal fakkaachuu qaba? Wal fakkaachuu qaba garuu. Kuni wal fakkaata moo adda adda? Adda adda. Adda adda. Walitti maxxane malee. Waa'ee adda addummaa yeroo darbe maal baranne ree? Yoo adda adda ta'e maal goona? Naa fi kaan yoo walitti aanee adda adda ta'e maal goona?
irra butaa. irra butaa. Taankiyuu. Taankiyuu. Irra bunna jechaadha. Yoo qubeen sun qubee afaan Oromoo dachaa hin taane ta'e qubee wal fakkaataa hin taane lama ta'ee wal biratti taanee galee qubee adda addaati yoo ta'e maalidhaa? Irra Irra butaa jedhama. Isinii dhufee amma? Ee. Alright. Kun waanuma addaadha narraa. Waanuma addaadha. Kana beektan taanaan bakka kan biraa waanuma hidaa qabnuyyuu miti. Irra butaa baranneerra jechuudha. Okay. Yeroo darbee barannee iddoon inni jiru barbaadee ammatti hin arganne malee irra butaa ta'edha jechuudha. Isin sheerii godheera karaa meseenjarii. Okay. Saara Ee. irra butaa jechuun maal jechuudha? Irra buta jechuun qubee dubbifamaa gargar tokko inata gargaraa walitti hoggaa dhufe irra bunnee dubbisuudha. Qubee dubbifamaan lama walitti taanee gosa garaa garaa yoo ta'e Irra buta goonee dubbisuu. isa duraati moo isa duubatu irra butama? Kan dijjuuti. Kan didduu isa kan isa jalqaba isa gara harka kee bitaatti taanee gale moo isa gara harka mirgaatti taanee gale fakkeenyaaf harka kee bitaarra kan jiru naadha miti si bira Ee. harka kee mirgaarra kan jiru kaadha miti kaadha moo naayirtuu irra butama Ee. jechuu kana keessatti Naadha. okay. Naadha miti Ee. Naadha. okay. Okay. Akaagaa kana kuni shaadha miti Ee. Ee. kuni oodha Ee. kunis oodha Ee. kuni maal Raadha. Raa. raa fi aa okay akkamitti dubbifna jecha kana Shaankoora. isaaraa jedhime Shaankoora. Shankoora okay. Masuu Nagaa. jedhimee dubbisi dandeessaa kan Shankoora. atoo geessan Shankoor. eh Shankoor. shankoora jedha moo shonkoora jedha Shankoor. shaa bira kan jiru qubeen maal Oodha. Oo. kanaafuu shaa bira oo yoo ta'e akkamitti dubbifna Oo. Oo. shoo jenna moo shaa jenna Oo jedha. Shoon. shoo jenna miti Shoon. ootu bira jira waan ta'eef amma waa'ee beekumsa keessanii shonkoora beekuu keessanii miti kan na barbaachisu asirratti qubee isa shaa bira jiru dubbisuu shaa bira kan jiru shoodha oodha jechuudha shoo shon shii kanarra bunnee darbinaa shon koo ra shonkoora isinii fi amma Ee. Ee. alright qubeen dachaa as keessa jiru kam Jaadha. jaadha miti zaa fi yaa zaa fi yaa ja okay qubeen kun kan isiniif itti mul'anne jirti kan as keessaa kan seeranitti mul'atu Hin mul'atan dura. okay naa dubbisaame tokko tokkoon qubee tokko tokkoon Taa. Ta. Ee. Ee. Laa. La. Ee. Ba. Ii. I. Za. Ya. Ja. Ii. Na. Ii. okay dubbisaa gaama iddoo tokkotti Rii. Fi.
TV. T. Ta. I. I- Televisiona. Maayettanii Televisiona. suuta jedhii jedhime Televisiona. oonumtu as keeteera aan as keeteera oona kan jette isaa fitti Jiru. Televisiona. maariif atta suuta jedhi qubee Televisiona. ilaali. TV jedha. Okay. TV. Otoo asiin dubbisin asitti fiigduu iddoo kanatti yoo jalqaba irraan gahin asii jalqaba. T. Ta. Taa'e. E. La. TV. E. Amma TV. ammaatti wanti isin hin galle jira. Amma ammaatti wanti isin hubachuu hin dandeenye. Callistanii hin fiiginaa. Dhaabadhaatii taa bira maaltu jira jedha bakka kanamicha of gaafannaan hin gaa. Taa bira maaltu jira? E. Eedha waan ta'eef tii hin jedhinaa. Ee jedha. Mm. Taa bira ee yoo ta'e maal jenna? Taa bira ee yoo ta'e maal jenna? Tii jenna moo ta'e jenna? Ta'e. Laa bira ee yoo ta'e lii jenna moo lee jenna? Lee. Le. Baa bira ii yoo ta'e maal jenna? Vi. Kun yaadaa qubee dachaadha miti? E. Ii lamatu bira jira. Akkamitti dubbifna? Televisiinii. Zaa fi yaa ii lama yeroo ta'u maal jennee dubbifna? Naa bira ii lamatu jira. Maal jennee dubbifna? Televisiina. Maa jettanii? Televisiina. Naa kan jedhu aan meessa jirti. Amma sagalee kee keessa televizyiina jette. Aan eessa jirti? Na jedhamuudhaaf aan as jiraachuu qaba. Aan hin jiru asitti iitu jira. Naan kophaatti dubbachuu hin dandeessu. Isin yeroo hundumaa deddeebi'e. Naan kophaa ishii sagalee mataa ishiitii hin qabdu. Yoo iitti maxxante malee. Iitu sagalee kennaaf. Kanaaf ennaa naa bira iin ta'u ni jenna. Kanaaf ta'ee wajjin jedha ta'ee E. Ta'e. lee Le. Lee. bii Fi. zii Si. nii Ni. kanaafuu ta'ee lee bii zii nii jenna jechuudha. Malee waan iddoo hin jirre gara biraatti biyya biraa dhaqxanii hin fidina. Waanuma asirra jiru isin fuuldura waan jiru qubee kamtu qubee kamitti aanee dhufee isa jedhu laallee barannaa jechuudha. Okay. Har'a daqiiqaan keenya deemaatu jira. Waan tokko bira isin geesseen asumaan gara xumuraatti deemna. Maalirraan isin geessa seetu fakkaate? Waan hojjettanii isinii kenna torban kana. Hojjettanii fiddu. Hin fiddan taanaan torban dhuftu daree taa'uu hin dandeessan jechuudha. Torban dhuftu dursee kan isin agarsiisu isa kana. Qubee afaan Oromoo keessatti hin beektu miti hundumti keessanii qubeen afaan Oromoo aabaa caadaa hunduma isaa hin beektu miti isin. E. Isa kana namni wallaalee hin jiru. Okay. Kanaaf aabaa caadaa gargar baafattanii bartaniirtu. Xiqqaaf guddaa. Aabaa caadaa guddaa xinnaa hundumaa gargar baafattanii bartaniirtu miti. Eeyyee. Alright. So wanti nama isinii kennu kuni a ba caa gadi deemtanii yoo argitan qubeen afaan Oromoo akka kanatti jira miti guddaaf xinnaan isaa wal bira.
akka kanatti dabtarii keessan irratti irraa gadee gadi barreeffattu irraa gadee sarara tokkicha qubee tokko sarara tokko irratti akka nama barreessee jiru argita miti. Eh, A asirratti barreetu ba sarara lammataa A sarara sadaffaa viidiyoo isaa deebi'aati ilaalaa xumura. Okay. Qubeen kun qubee maaliiti afaan Oromoo keessatti maal jedhamanii waamamu isaan kun? qubee dubbachiistuu. Dubbachiistuu jedhamu jechuudha. Kanaafuu aan dubbachiiftudha, iin dubbachiiftudha, Waan dubbachiistuu. oon Waan dubbachiiftudha, dubbachiistuu. uun Waan dubbachiiftudha. dubbachiistuu. Miti Eh, aan tokko yoo taate hin gabaabbatti, lama yoo taate hin dheeratti, iinis akkasuma, oonis uunis hundi isaanii yoo tokko ta'anii hin dheeratu, hin gabaabbatu, yoo lama ta'an hin dheeratu miti. eh, Kanaaf baan sagalee mataa isaatiin qabu dubbifamaadha waan ta'eef. Baa guddaa, baa xiqqaa, caa guddaa, caa xiqqaa jenna malee sagalee mataa isaanii hin qaban. mm, Sagalee kana isatti kennuudhaaf maal goonaa? Baa biratti A tokko kenninaaf jechuudha. dabal. Isin galee Eeyyeen Eh, hoggaadhaa jira. baa biratti A tokko yeroo kenninuufi maal ta'a? be. Ba. Ba ta'a jechuudha. Baay'ee gaabbatee ba ta'a. Ba. Amma immoo A laman itti dabalaaf baa biratti maal ta'a? Baa. Baa ta'a. Baadhuma isa duraan ture kanatti baan baadhuma gaafa ammaatti hin jijjiiramne argita miti? Eeyyee. Asis baa, Eh, asis baa, asis baa, asis baa. Hundumsaa baan hin jijjiiramne. Kan jijjiirame maalidhaa? Qubee tokko ta'uu, qubee lama ta'uu, qubee dubbachiiftuu gosa garaa garaatu itti jijjiirame jechuudha. Okay, amma immoo qubee iin kennaaf baadhaaf. Gaafan kennuuf maal ta'a? Tokkotti yoon kenneef baadhuma ta'a. hin raftaayi. Laqqee. Dammaqxee B. bi ta'a malee baan isa duraa irraanfanne immoo amma jechuudha. Maaltu akka isa godhu isa godhee qubee dubbachiiftuu iitu bira gale sagalee isaa jijjiire jechuudha. Baa bi godhe jechuudha iin bira galee. Kan hin beekne taanaan afaan Oromoo gonkumayyuu baruu hin dandeessan. Amma immoo ii lamatu bira gale. Maal godhee? B. Bii godhe. Amma immoo ootu dhufee bira gale. Maal godhee? Bo. Haa? Oon Bo. tokko Bo. boo godhe. Oo tokko Bo. hafe. Amma Bo. immoo oo lamatu itti gale. Mm. Maal godhee? Boo godhe. Bo. Akkuma kana uun dhufee tokkittiin itti gale. Asitti maal godhee? Uu godhe. U. Kana booda asitti Mm. uu lamatu itti gale. Asitti maal godhee? Baadhuma tokkittii sana buu godhe jechuudha. Kanaafuu Bu. afaan Oromoo qubeeruma tokkittiitu dubbachiiftuun hundumtiyyuu itti nanaanna'ee itti jijjiiramee qubeeruma tokkitti kana jijjiire jechuudha. Maaliif qubeen baan mataa isaatti sagalee mataa isaatiin qabu waan ta'eef jechuudha. Isin galee Mm. qubeen baan sagalee mataa isaatiin waan hin qabnu waan ta'eef A, I, O, U wajjin deema jechuudha. Garuma itti jijjiirame gaararraa beektu miti. Eh, Namni nyaattanii beektan jira. maal jaanna? Sana amma jedhe. Laqqee. Gararraan hin nyaatama. Hundee akkamitti nyaatama? Reessi nyaata. Dhugaadhaa gaariidha. Ammaatti hin beekne isin nyaata madaalama akkanaa. Qo'a gaafa afaan Oromoo barattanii isin hojjedha. Eh, Gammaddaan miti hin nyaattu. Okay. Kanaaf amma maal gootu gazzaan hin bahe fakkaata. Hojiin isinii kenne jechuudha. Torban dhufu isa kana fidanii hin dhufne taanaan gaafadhaa, kadhadhaa, barbaadaa, viidiyoo isa kanas gadi isinii isaa dubbisaa. Isin finne taanaan namni gidaree seenee barachuu danda'u hin jiru. Bilookii isin godhee warra amma lala ta'anii na kadhachaa jiran ittiin Akkasirra jiru. Kanallee akkatti ijaareeti moo qubee madachaa qubee xiqqaa guddaa qofa barreesse.
waan asirratti barreeffame argite Aywa. aan jira baan jira caan jira amma zaatti barreeffattaa jechuudha irraa gadee argite miti akkanatti barreeffatan barreessite maal gootaa aa xiqqoo haala aa guddaan aa xiqqaa hunduma isaatu barte miti amma qubee afaan oromoo kanaa dubbifamaa asiin naqatteerta dubbachiiftuun asii kunoo asirraan naqatteerta dubbachiiftuu si'a tokko tokkittii bira keessaa si'a tokko lama bira keessaa argite miti akka ta'e jijjiiramaa deemu akkuma kanatti caabiras keessaa jechuudha caabira A keessaa caabira A lama keessaa caabira I keessaa caabira I lama keessaa O bira keessaa O lama bira keessaa akka itti xumurta jechuudha amma zaatti okay Okay. qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu qofa wal bira geessu dubbachiiftuun hin ta'u dubbifamaan hin ta'u okay Okay, sure. akka nama hojjedhe kanatti isinis walitti fuftanii hojjettanii xumurtu jechuudha gaafii qabdu Baay'ee. Olis akkasuma qaba. barsiisaan isinitti hima malee gaamuluu isaa hojjetaa jira Nda. alright gaafii qabdu gaafii xumuraa jirra Amma namatti moo? kana caala ba'aa ta'a kan Xiqqoodha baay'ee. baay'ee xiqqoo barattan miti Hin agarreeyyuu jecha dhumatee kun duucha. hin ariifatee kan darbi meeqaa isinii kenna Xiqqootti nu eebbisi baay'ee hin taane. baay'ee maali gaafii qabdu jennaan cal jettanii hin xumurtaniittu Lakkeen hin xumurre. waa'ee maalitti Hin xumurre jechuun koo dabalata barbaanne malee sababa isaan qabna. okay dasin barbaadanii ana maal galchare oika Ani hin qaba gaafii. qabdu Na dhageessanii? eewnati turri kee Masuudii. wantoota qabaachuu baattee sii wayya ture eeshi Gaafii asirraa gaafii barumsaa osoo hin ta'in yuutuubii gidee walla jechuu dadhabe egaa bakka sabsaar jettee mallattoon ida'uu gubbaa jiru saniin sabsaar godhanii jechuu dadhabe egaa jechuu hin jettan sana kanumatti naa hima jechuu dadhabeera yoo hin jedhee amma fakkeenya like amma sheerii fakkeenya godhuu sheerii laal argina garuu mallattoo bilbilaa tasin jettan yoo isatti argan mallattoo bilbilaa meessa irra jiru naa himaa ishee amma qo'a bakka ishee waan tokko mallattoon bilbilaa seer gooti malee waan sabsaayib gootu sappi amma qo'a fakkeenyaa fi bilbilaa fakkeenyaaf yuutuubii tokko jalan isin geessaa jechuudha yuutuubiidhuma nama tokko fakkeenyaaf amma yuutuubiin koo gaafa isinii bahee amma yuutuubii koo jala xaxxamiti akkana isiniin jedha laa kun barreeffama kan argaa jirtu sirriitti malee garuu xiqqishuu takka meessa jira indee barreeffama kanan argitanii barreeffama kun diimaa kan diima miti waan takkaan argan sirrii kana sheeriin isiniin goone bakka animee sheerii isinii godhe inafaa jiru sabsiraayibii jechuu dadhabe waan kolfee fidii waan akkanatti kolfeetanii amma yeroo yuutuubiin godhatanii bantanii warri amma ammaatti sabsiraabii hin goone kun ani godhe keeboo akkana isiniin bilbila biraati irratti sii godhuufi malee akkana isiniin jedha jechuudha barreeffama kan argitanii gaafa dhaqeen akkas isiniin jedhee asirratti fakkeenyaaf hin tuqxu argitanii gaafa tuqxan kana sabskiraayib gootan jechuudha diiman isaa irraa bade jechuun sabskiraabii gootanii jechuudha amma dhufeetu mallattoo akkanaa isinii fida mallattoo bilbila fakkaattu kan irratti tuqxu mallattoo waraabbite akka beekutti okee siyaa waraabdoo irratti tuqxu tayyib
Gaafa irratti tuqxanii maal isiniin jedhaa? Filannoo isinii fida filannoo tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedha jechuudha. Kamtu gaariidha tokko hundu. Isa tokkoffaa irratti yoo goote gaafa nan viidiyoo uploadii godhu fakkeenyaaf akkana irratti yoon godhe kun argite miti. Gaafa nan viidiyoo uploadii godhu dhufee bilbila kee irra galeetu abdiin viidiyoo uploadii godhe ilaalee siin jedha. Alright. Okay. Tolem. Akka kanaadha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf gaafa already jalqaba subscribe gooteerta yoo ta'e immoo subscribe godhee jedhee sitti himu jechuudha. Viidiyoo isa diimaa isaa sana irraa balleessee sitti himaa jechuudha. Akka gooteerta jechuudha. Naa hundumaa si qaqqabaa. Okay, syukuran galatoo. Shukkuraan namoonni amma ammaatti bilbila gaafatan jiraachuu malu bilbilli koo as jala jira amma ammaatti isaan hin argine fakkaata. Kanoo bilbilli as jala jira bilbila isinis kennaa fa'aa dhufanii rakkoon yeroo hundumaan quunnamuuf nama dabbaru nama aarsu immoo dhufanii maqaan koo ebeluudhaan jedhanii bilbilli koo kanaadha akkanas godhin jedhanii miseenjeriin koo kanaatti dabalin jedhanii callisaniituma dhufanii abdiitti na dabalii jedhu ani haadha isaaniif abbaa isaanii hin beeku wajjin hin guddan. Kanaafuu itti kennaa lakkoofsi gosa kanaadha. Maqaa isaanii wajjin bilbila isaanii nattaa erganii yookiin immoo miseenjerii isaanii nattaa erganii innasuma itti dabalatoodhuma daqiiqaa dheeraan gubinii jechuudha. Okay. Daqiiqaan keenya deemeera waan ta'eef waan itti isin eebbisu hin jiru. Torban dhufu kan isin barattanii yookiin yoo jiraanneef yoo waaqayyo nu gargaare torban dhufu immoo maal goonaa fakkeenyaaf fakkiin funyaanii as jira fakkiin lukaa miilaa as jira gurri as jira ijji as jira harki as jira. Fakkiiwwan akkasiitii fi barreeffama isaanii walitti firoomsina jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamni jalqaba irratti gurra jedhu yoo ta'e fakkiin kun gurra yoo ta'e fakkiin gurraa eessa jira jenna yookiin immoo dura fakkii gurraa ilaalletu jecha gurra jedhu barbaaddu jechuudha as keessa jechuudha. Fakkiidhaan akka salphaatti baranna kan jedhudha. Yeroo itti aanu immoo fakkii ilaaltaniitu immoo maal gootu ofii keessanii lafa kaastanii barreessitu. Fakkeenyaaf fakkiin kun fakkeenyaaf funyaan yoo ta'u ofii keessanii lafa kaastanii barreessu jechuudha. Namni dhufee funyaan jedhee isinii barreessu jechuudha. Fakkiin kun miila yoo ta'e yookiin luka yoo ta'e miila jettanii bakka duwwaa kanarratti barreessu jechuudha. Yeroo dhufu kan hojii manaa isinii kennu isa kanaadha. Isan hojjenne taanaan dareen seentanii jechuudha. Har'a kan isinii kenne yaadadhaa. Qubee afaan Oromoo haadha amma zaatti gadi barreessaniitu qubee dubbifamaa dubbachiiftuu asirraan dalga naqattaniitu dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu tokko dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu lama dubbachiiftuu tokko dubbachiiftuu lama akkanatti bira keessanii torban dhufu hundi keessan natti agarsiiftanii nuu dubbiftuu jechuudha. Alright walii gallee. Gaafii qabdu. Hundumtuu baay'ee ifaadha. Baay'ee dansaadha. Namoonni maal jedhu isinii galaa jiru. Wanti fayyadamtan jira. Ani gama kootiin baay'ee galaa jira. Baay'eenis fayyadamaa jira waan ta'eef gaafii ammaaf hin qabaanne galatoomaan jedha. Namni ati afaan Oromoo akka baratu barbaaddu namni afaan Oromoo hin beekne jira. Jira garuu namni fedhiidhaan itti dabalamu hin dhabame malee. Rafeetuma beekumsa isaa fudhatee rafuu barbaade jechuudha. Masuud. Naga. Namni ati himte jira namni afaan Oromoo barachuu barbaadu. Naa hin jiru na bira. Annamaa yuun beeku maalitti muuf malee. Maal fayyadamte edda? Edda dhuftee si fayyadeera? Jecha walitti duuduroon beeku. Walitti fituu ammoo akka teette kana qubeen tokko yoo akkuma ammatti na gaafa xaafii maali wal bira wal maal jedhamu waan beeku wanti takka takkaanaaf akkas jedhee malee. Ammoo naa galuuf inshaallah achi jira. Gargaaraa jira. Okay haa ta'u.